إسلام ما فايا فايا إفان أمني تلينا كل دوغران كامي فايا فايا جالو أرغني بداسا ندامي لاليني يبورامي آسا TikTok kan irratti nama hedduun baradhe faamilii hedduun horadhe kan akka haadhaatiitti dhiyaadhu kan akka abbaatiitti dhiyaadhu nama hedduun horadhe TikTok kan irratti obsa hedduullee obsa waa hedduullee keessan onnadhe gin namni tokko hin jiraa miti gaas baqa kan gaafa qabdus gaafa hin qabnes gaafa rakkattes gaafa rakkannes jechuu oma hundaanuyyuu waan gaafatteef waan yaaddeef waan hawwite hundarraan namni baqa namni haadha ofiirraayyuu waa dhabaa bar obboleessa ofiirraayyuu waa dhabaa obboleettii ofiirraayyuu waa dhabaa gaafatus dhaba rakkatus dhaba dhimmamus dhaba gin namni kun jechuudha wama barbaade warqa kaawwanni takka jidduu kennan jirre injira miti rabbi oka TikTok kana irratti wannu barsiise TikTok kana irra waliin fide wama barbaade soo gaafadhe wama barbaade soo jedhe aarus nama naafos lolus nama naafos jedhus nama naafos anatu yuutti aaraw ka anatu daangaatti darba malee daangaa inatti hin darbin nama kana argachuun hedduulee ulfaata nama hedduun illee wal bare I don't know ati anaaf nama addaati dhugaa rabbi wallaahi billaahi nama addaati anaaf eenyumaanuyyuu sin madaalu dhugaa rabbi wallaahi eenyumaanuyyuu sin madaalu eenyuma abbaa eenyuutiin iyyuu jechuudha ati anaaf iddoo guddaa qabda bakka guddaa qabda na bira eenyumu sin madaalu eenyumaanuyyuu wallaahi nama kamittuu sin madaalu naaf ulfaadhu qofan jedhaman waan biraa waan jedhu hin qabu naaf galatoome eenyummaa isaatti guutan gaa'is nama ta'uun isaan bichaan hin ga'u nama ta'uu isaa bichaan gaabar nama ta'uu isaa qofti hin gaabaqqa nama ta'uun isaa qofti wallaahi hamma obboleessa kan koon abdatiin isaan abdadha haga yookaan nama fuundura kootiif jireenya kiyyaa waliin ijaaradha yookaan ammoo bultiidhaaf itti dabalama jedheen abdatiin wallaahi isaa abdadha yookaan obboleettii tiyya waliin dhaladha caala isaa abdadha ooma barbaade irratti osoo ta'ee jechuudha kanaaf ati anaaf nama addaati. Si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru yoo jaalalallee nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faaxee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru homa ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha si garuu dhugaa dubbatuuf hundi keenya wallaahi hundi keenya dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalmee duubaddee biyaadha faaxee waggaa 5 waggaa 6 dura kuyeetiin mana madaamii daladdurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama keenya kana kan ol nama guddisoo sun taate adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatuu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee
Gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a. Waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu. Amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan barbaanneef, akka ati cabdu waan hin barbaanneef. Siigalee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu, namni sii wal dhiyaatu jireenya dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Siigalee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa. Malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenya hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dhugaa dubbachuu fi nama akkasii jaalannuuf hin qabnu hangafa kooti iddoo guddaa qabaa fi iddoo guddaan isii eegaa. Hamileen argadhu caaluu osoo hin argattee natti tola. Kana waan ta'eef obboleettii koo haydoo amsheer siin jedha. Waallee qabaadhee waallee sii godhuu baadhu iddoo gaarii akka xiqqeettuu fi namoota hamilee kee tuquudhaaf yookaan si qeeqanii asirratti miidiyaa kanarratti haasa'anii waa hunda argaa jirra. Silkii irraa gadi hin bu'an waan biraa miidiyaa kanarraa waan godhu tokko hin jiru. Ansima eeguu fi halkanii guyyaa miidiyaa yaalaa guyyaa tokko galee hin beeku. Dhugaa dubbachuu daqiiqaa tokkoof bilbila kiisii kaadhee hin beeku. Amantanii amanuu baattanii jechuudha. Maafi nama si qeequu fi nama si jaalatullee kasi faarseetu si qeequu baay'eedha. Hunda isaa hin beekta. Amshir siin jedha hin beekta. Hundee irraa baatellee hin beekta. Waa hunda akkanatti wanni haasofnu hin jiru. Kanu beeku nu beeka. Oromoon ammoo baay'ee si jaalatanii dhugaa dubbachuu fi namni baay'ee si jaalata argaa turre. Biyyaansi paarsentii 100 keessa namni si qeequu paarsentii 15 hin ga'u. Dhugaa ammallee rabbi jaalala namaa kabajaa namaa rabbi si haa kennu. Namni guyyaa takka mana kan kee ol seenee jedhu ati hiyyeessa ati dadhabaadha ati wallaalaadha jettee guyyaa tokkoon hin jenne bira dhaabattee haadha miskiinaa abbaa miskiinaa nyaachiftee obaaftee. Shamarri maal gootii achii irratti jettee walla bakka jalaan deemtu wanni haaraan haadha baatee jiru wanni haaroonni shamara biraa bira jiru ooma isirra jiru sirrallee jira akkuma dabaluun dogongottee warri naannoo sanii baga dogongotte baga itti cabsite gootatii jedhee hamilee isii ta'eeti nama san bira dabarsite illee akkasuma taate. Kanaaf yeroo tokko wayita waa dubbannullee wayita waa finnullee itti yaadne osoo finne bareeda. Ati immoo ani akka namaatitti yeroo baay'ee si keeka bakka itti immoo si jajee si faarsullee qaba bakka itti immoo bakka kana sirrii miti jedhu qaba. Akka dubartii si koomandoota miidiyaa kanarraa qabnutitti jabduun nu qabuse nama qoomadaatee dhiira caala ofitti amanamummaadhaan waan dubbachuu qabu dubbatu nama of duuba deebee waan dubbatisan ittiin kaanfanne namni nu qabnuse. Fammas deebi yookaan beekamteef namni si jala deebee fi miti. Gilchima kana nama hima asli birallee taa'ee wanni inni isaan jedhu qabu waan ati hin qabne sedhan qabu akka namaatitti namni qabnu namni ejjannoo qabu si gamarran qabnu keessa jecha. Kanaaf yooma ta'eyyuu osoo dogongorummaan akkasiitu kan uumamu ta'u ati asirratti booyuun ati asirratti dhuftee mataa cabdee mataa nullee cabsuun gadi jechuun imimmaan kee arguun nu sirrii miti bakka hin feenu waan akkana jabaattee qomadaattee onneettee sibiila gootee abbaa waan. Isa dura dursee jechuudha. As nama san dura dursee nama waan san godhu. Dursee jechuudha. Dursee nama waan san godhu. Ammallee tareedeen usuu ta'eeyyuu nama ittuuyyuu hin qaanfanne. Yookaan ammoo nama wanni kun duuba deebee nan cabsine. Nama wanni kun duuba deebee nan cabsine. Anis kana durallee isin hin jedhu namni gaafni an cabu yoo jiraate yookaan ammoo gaafni an asirraa qaanfadhoo jiraate gaafa amantii namaatii fi kutaa namaatii keesse qofa. Jibba kutaa namaatiif amantii namaatii qabu gaafa agarsiise qofa. Bakka
gaafa kiiloo dhabe qofa qaba guyyaa sani malee ani wanni taraan akkanaatu ni asirraa hin battee si balleessina maali barwaan akkasii sun hin jiru ammallee adaduma diinni kiyya baay'atuun jabinni kiyya baay'ataa deema yoo kakara asirratti uffatee iyyuu waa balleessuuyyuu ani wanni asirra namoota hundi wanni asirratti an ta'u hundi anaaf barumsa guddaa naa ta'aa deemaa jira. Barumsa guddaa naa ta'uu deemaa jira. Gara fuulduraatiin durallee numan beekaa. Ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Murtee welkaam. Murtee san dura kan dhufe sultaan dubbadhu.